Hi everyone, welcome back to Bell Academy. There is the Waymaker. Bakka waan tokko itti bartanidha. Bakka nagaan dhuftanii isiniin jenna. Har'a kutaa lammaffaa kan present continuous kan itti fufnu ta'a. Kilaasii keenya kan darbe keessatti present continuous maal akka ta'e formula isaa, faayidaa isaa, negative question and the question form isaa ilaalleerra. Har'a immoo the most commonly waan itti fayyadamnu tokko WH formidhaan akkamitti fayyadamnee gaaffii gaafanna. This is the most common. Fakkeenyaaf nama tokkoon eessa deemaa jirta? Maal hojjechaa jirta? Maal ilaalaa jirta? Maal nyaataa jirta? Akkamitti deemaa jirta? Yoom dhufaa jirta? Eessarra ba'aa jirta? Kun gaaffii commonly guyyaa guyyaatti gaafannuudha. So kanaaf qofaat isiniif hojjechuu dirqamneerraa kanuma wal qabsiisnee presentii simple presentii wajjin wanta wal fakkaatuuf xinnoo ishee adda isiniif baasu yaalla. Without further ado, let's continue with our topic WH form of present continuous. Okay, WH gaafannu eenyu fayyada? Qoy gaachirraan kaa'in. Maal jedhisti? Maal? Why? Maal? What? What? De atu kana beto. What? Si jedhe. Yeah. Maal? Ishi. Yoom? Yoom? When? When? Es? Where? Where? Come? Which keetin si dhufa? Coming and go come out and Isa kami singilfatu. Maalif? Why? Why? Eenyu? Who? Yes. Fakkeenyaaf tokko balbaluu rukutaara. Hey! Who is knocking? Eeru rukutaara jechuudha. Who are you? Who are you? Inni egaa eenyudha ta'a. Gochan qabu of keessa. So inni jiin fudhatu. What, when, where, which, why, who? Eenyuun jedhisti? Whose? Eenyuun. Whom. Kan eenyuun? Whose. Akkamitti? How? Sagal gudera tokko lama sadii afur shan jaha torba sadii sagal. Warra kun sagal salgan WH jamaa WH ti. What gaafatan? Maal? When? Yoom? Where? Is? Why? Maalif? How? Akkamitti? Who? Eenyu? Whom? Eenyuun? Whose? Kan eenyu? Kan jedhu kun which come kun hundi isaanii WH. So yeroo baay'ee gaaffii warra kanaantu gaafanna. Present continuous ta'ee deebinam. Akkamitti warra kanaan gaaffii gaafanna. Fakkeenyaaf maal hojjetaa jirta naan jechuu barbaaddeeti. So kanaaf kana fayyadamta jechuudha. Jalqaba WH keessaa maal kan jedhu fudhatta. Achi yoo as keessaa tokko marattee fudhatta. Maal irratti hundoofte? Isa kana irratti hundoofte. Subjectii kee irratti. Subjectiin kee sheedha taanaan easy fudhatta. Hiidha taanaan easy fudhatta. Itiidha taanaan easy fudhatta. Aayidha taanaanoo aamii fudhatta. Iisiidha taanaan shiifaa, hiifaa, itiifaa taanaan easy. Aariyoo eenyu fa'iif? You five, we five, they five kan sadaniif immoo aari fayyadamta. Achiif verbi sana ing goota. Fakkeenyaaf kana beekta. Yoon si gaafadhe beekta garuu tokko tokkoon natti himta. Maal hojjetaa jirta naan jettam. Maal hojjetaa jirta? What Are you? as keessaa are you doing? Ilaala argite. Asii waattee fudhanne, asii aarii fudhanne maaliif asiis habdiin keenya yuudha waan ta'eef. Asii immoo verbiin keenya duudha miti. Duurratti ing dabala doing. So, look, what are you doing? Maal hojjetaa jirta? Yeroo hundumaa toora kanaan deemna jechuudha. Commonly wanta namoonni dogoggoran isheetti kana dhabaqa. What you doing jedhu. Fakkeenyaaf maal nyaataa jirta? Naan jedhaasti amma naa bilbiltanii maal nyaataa jirta? Maal nyaataa jirta? Let me count only 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, beep. Naan jedhame maal nyaataa jirta? What are you? What are you Eating. eating? Back. Namni baay'een yoo what are you eating? ing balleessa. Yookaan immoo what you eating? Aari kana ruutaa. So the perfect one is what are you eating? Okay, gaaffii kana commonly namni baay'een dogoggora. Eessa deemaa jirta naan jedhisti? Istimee isin naan deebisa. Hey, eessa deemaa jirta? Where Aha. are you going? Argatte. Where are you? Argatte ta'a. Go down. Hey, where are you going? Where are you going? Yeah. Hey. Yeah. Get tickle. No. Hey, where are you go? Keessumaa gaafa university jirtu barataan Ingiliffaa soo shaakalu. Hey, where are you go? Siin jedhe. Get where are you going? Eessa? Where? Eshi. Are you going? Where are you going? Ingiliffa dhumma jiru bakka. But different one agar chalawa. Jedhu gaawwadis. Where are you going? Eessa deemaa jirta? Bro, where are you going?
Eessa deemaa jirta jechuudha. Where are you going? Where are you going jedhu hin jiru jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf bakka wayii deemnee iddoo akkasiin ta'a dhuftanii ilaaltanii eessa taa'aa jirta ree? Eessa taa'aa jirta? Eessaa qabnaa? Weeriidhaa? Ana gaafattuu yuudhaa? Taa'uun sitiidhaa? Fidaa ka? Fidaa. Eessa taa'aa jirta? 1, 2, 3, 4, 5 jedhame? Eessa taa'aa jirta naan jedhe? Where are you sitting? Ashi, where are you sitting? I'm sitting in Bell Academy. Yo, I'm like, dura, are you sitting? Wanta jedhu jira. Ta'aartaa. Achi booda weerii matti dabaluudha. Akkasidha wantichi. Fakkeenyaaf nyaata. Eeka. Amma fakkeenyaaf nyaataarta naan jedhiste. You are eating. You are eating. Amma kan akkamitti faa fayyadamtaa? Fakkeenyaaf amma buddeen wajjin nyaanna gaa. Bakka numan si qaddam. Bro, you are eating. Nyaataarta jechuudha. Nyaataarta naan jedhe. Are you eating? Bakka. Are you eating? Kana asumatti bakka wal dabarsuudha. So, amma maal goona? As keessaa tokko filannee addana keenya. Maal nyaataarta naan jedhe? Bakka. What are you eating? Maal nyaataarta? Bakka kanuma gaafa akka akkas ta'uun waan maxxanfamaa wayii fakkaata miti. What are you eating? Maal nyaataarta? Look, waan sin beekuu qabdan jalqaba himichumtuu gaaffiidha. Ta'aa jirtaa? Nyaataarta? Deemaarta? Fakkeenyaaf deemaarta? Are you going? Eessa deemaa jirta? Sitti dabalaa. 1, 2, 3. Where matti dabalu? Where are you going? Eessa deemaa jirta? So, himichi silumaa gaaffiidha. Warruma kanarratti WH finnee dabaluudha. That's good. Amma gaa yeroo baay'ee confusionii wanti nama uumu. Maal nyaatta naan jedhiste? Maal nyaata hartaadha kan? Fakkeenyaaf kaaffee keessa teenyana ajajachuu fenne maal nyaata? What? What? Just yes. Okay, which one? Yeah, maybe which one? Maal nyaata dha bakka what? Okay, what? Is you are. You eat? What? Are you? Hey, maal nyaata? I don't know. Inni maal present, simple present sadeen gad dabaran. Okay. What do you eat? Okay, what do you eat? What do you eat? Ela. Ni nyaata, you eat. Nyaata harta, you are eating. Kun egaa garaagarummaa yeroo baay'ee nama confuse gootudha. There is simple present. There is present continuous. So, you eat. You are eating. Ishi. Nyaata. Naan jedhiste? Are you eating? Inni maa nyaata harta dhaka. Nyaata. Are you eat? Are you eat ibala. Are you eat jechuun ati nyaata jechuudha. Are you do you adda baasuu Do you qabdu. eat? Bakka. Do you eat? Asoo fuuldura duubuusudhaan. Do you eat? Ni nyaata jechuudha. Okay. Ela. Are you gaafa jettu anuma waa'ee kana gaafachuu fetta. Are you a student? Are you chala? Are you my brother? Are you ette waa'ee nama sana gaafatta. Do you gaafa ta'u garuu gocha as kan galu. Do you like? Hin jaallata? Do you know? Beekta? Do you eat? Hin nyaata? Do you go? Hin deemta? Do you taanaan addana gocha wayii galcha. Are you taanaan garuu maqaan galcha yookaan bamaqaan galcha. Are you him? Ati isa? Are you his brother? Ati obboleessa isaati? Yoo jedhe jechuudha. As garuu gocha nan fida taanaan fakkeenyaaf itii faa nan fida taanaan immoo ING gochuun qaba. Are you eating? Garuu hin nyaata? Do you eat? Nyaataa jirta? Maal ta'a? Nyaataa jirta? Kana gaaffii godhi. Kana. You are eating kana. Are you eat? Are you eating? Are you eating? Yes. Are you ennaan verba ing fudhata. You eat nyaata. Do you eat? Nyaata. Maal nyaata? Naan jedhama. Do you? Or what do you eat? What Do you do you eat? eat? Maal nyaata? Maal nyaata harta? What What? do you eat? Are What do you? you eat? What? Rafaara bakka inni dhiisaa. Rafaara dhiisaan. As ilaala. What are you? Maanni are you nin baay'ate? Eeshi. Maalan hojjedhaara jedhisti? Maalan hojjedhaara? What What I'm doing. am I doing? Okay.
Hey, what am I doing, bro? Otoo hojjetu bitti sagalee waan tokko waliin dhufte. What am I doing? Maal hojjedhaa? Utuma editii guutuu fidde kalarii wayitti naqxa. What am I doing? Maal hojjedhaa? Eeshi in teessi boossee intalli wayii in teessi. Maaliif bohaar jedhisti? Why is she crying? Why Why is she? is she Why is she? Why is she crying? crying? As keessaa tokko fudhachuun dirqama. Why is she crying? Maaliif bohaarti? Eeshi. Amma akka itti naasaa waan gaafatte. Abid akkamitti haasa'arta amma tanaa jedhe. Akkamitti? How 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 you are talking? how Talking. are you talking? Hey, how are you talking? How are you talking? Do you I Uh, you are talking? How are you talking? How are you talking? Akkamitti haasa'arta. So let me ask you one question. Amma maalan isin gaafadha, waatiin isin gaafadheera, when isin gaafadhu, yoom dhufaarta, when are you coming ta'uu danda'a, but it doesn't make sense. Whom? Whose in seera biraadha. Kun kaneewti gaafa dhengadee hojjennee tiktok. Whose is this? Kun kaneewti. Kun inni akka warra kanaatti hin deemu. Whose in adda keessaan daawwa bagana yaadachiiste jiru. Whomiin immoo ta'a. Fakkeenyaaf eenyuun jaallataa tanaan jedhisti. Meenaan jedha eenyuun jaallataa ta'a. 1, 2, 3, 4. By the way, in jedhamu maaliif loving is state verb waan ta'eef who are you loving in jedhu garuu who are you loving yoo inni gara sanatti deema. Whomiin eenyuun ta'uu qaba. Whom are you loving? Garuu daily conversation keessatti whomii balleessanii whoma fayyadamu. Who are you loving? Eenyuun jaallataa jechuudha. So akka ittiin fayyadamnaa why are you crying? Why is she crying? Where are you sitting? When are you coming? How are you talking? Akkamitti haasa'arta. Whomiini eenyuun. Whom are you talking to? Yoo inni eenyutti haasa'artaadha. Garuu hin balleessu whomii kana. Who are you talking to? Okay. Whoma fayyadamu. Bakka whomii yeroo baay'ee garuu this book is written by whom jedhan yoo gaafatan garuu whomiidhaan qofaatti gaafatu. Whose seera addaa waan qabduuf qofaatti ilaalla. Whose inni fakkeenyaaf whosein qabeenyummaa kun kaneewti. Whose is this. Whose is this. Eshi maarkeriin kun kaneewti. Whose maarkerichuma fidda. Marker is this. Whose ettee plus nounidha bakka. Whose marker is this. Markeriin kun kaneewti jechuudha. Eshi fakkeenyaaf dasteriin kun kaneewti akkamitti naan jettu. 1, 2, 3, 4, 5. Akkam goon. Whose qabna miti asi plus dasterii sana finna. Whose enne duster is this. Whose duster is this? Whose duster is this? Dusteriin kun kaneewti jechuudha. Whose enne maqaa waasan. Whose car is this? Makiinaan kun kaneewti. Jenne haasa'uu dandeenya jechuudha. Whose akka kanaan fayyadamna. Whose enne naawni finne is this. Jenne yoo bakka biraa jirate immoo whose car is outside. Whose book is on table. Kitaaba yoo table irra jenne fayyadamuu dandeenya. This is what we have for you today. Amma kana keessaa filtanii yoo dandeessan salganuutiin. Fakkeenyaaf waattiidhaan hunda isaatiin eessa jirtaa, maaloo isaartaa, eenyu bira taartaa, eewuttaa isaartaa, yoom dhufaartaa, maaliif akkas godhatanii salganuutiin gaafina barreessu. Yoo baay'ee isinitti cimee persentii 30 godhaa gaaffii 3 keessaa filaati inni jedhan naa hojjedhaa. 3 keessaa filaati koomentirnaa kaa cheekin isiniif godhaa sirrii mitaanaan isiniif hin deebisaa. This is Bell Academy the way maker. Don't forget to subscribe and share with your friends. Kilaas taanoo aga wal agarruutti. Bye.